Hacaaluu ni jaallatta? Sirriitti malee. Mee jaalala kee ibsiif. Hacaaluu immoo. Jaalalan isaa qabu baay'een isa jaaladha. Baay'een isa jaaladhan. Ergi Hacaaluun baay'ee jaallatta ta'e sirba isaa keessaa immoo sirba baay'ee jaallattu irraa xinnoo nuu jedhe. Sirba Hacaaluu keessaa kan baay'ee jaalladhu. Rakkii carraa baraa dadhabni ba'aa kaayyoo jireenya jiruu nala jiraa gubannee wayyoo. Dhaabbannee bakka tafnee muka elektirikaa taanee cimne sirri badhamne abjuu yaada waadamne deemnee biran qaqqabne karaarraa gitintirraa miilli nutti qal'ate akka ilmoo simbiraa irra keessa laalamnee fakkaannus qixa namaa hiree dhuunfaa simannee jiraanne hanga hammaa yaandoon mataa nu koree nutti roobe akka cabbii ilaalleen nama dhabne nu furimee yaa rabbi dachee darabaa kanaaf jiraatti wal jibbina gammachuu walii boonye gadda walii sirbina kan darbee silaa darbee kottamee nagaa buufna qaawwaa jibbaa dichinee humna jaalalaa kuufna. Tole, Abiy Ahmed maaliif suuraa qabu jaallatatte yaadda? Pirezidaantiin Ameerikaa ammaa eenyudha? Amma moo? Joe Biden. Joe Biden. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati. Hayyee harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainmentii nageenyi keenya bakka isin jirtanitti isin qaqqabu. Egaa Bulloo Entertainmentiin qophii bohaarsoo bashannansiisoo baay'eetidha kan inni isin biraan ga'aa ture. Ammas egaa qophii isin itti bohaaraa itti bashannanaa irraas barachaa hordoftan baay'ee isaa isiniif qabatee dhiyaatee jira. Egaa kan argachuudhaaf immoo YouTube channelii keenya like, share, subscribe gochuun dagatina. Egaa amma kallattiidhumaan gara gaaffiif deebii keenyaatti dabarraa. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. An Sablee Alamuuti. Hayyee egaa hordoftoota Bulloo Entertainmentii qophiin gaaffiif deebii keenyaatti fufeetudha kan inni jedhu nu waliin tura. Hayyee akkamati? Nagaa galata waaqayyo. Kan jirta? Eenyu maqaan kee? Keemboon hin jedhama. Keemboon hin jedhama. Keemboon eenyu? Keemboon Olaan hin jedhama. Keemboon Olaan maan rifeensi kee daakuu duwwaadha. Ofumaan si dhugaa deemaan sitti himu. Dameera ibsaan safara keenya hin jiru naan jedhe. Hayyee egaa gaaffii gaafadha. Eebbifamteetti? Maaliin eebbifamte? Manaajimentii siin eebbifamu. Hojii dhabdummaan akkamire? Hojii dhabdummaan kun baay'ee nama jibbisiisa. Ibsaa ba'a qamaa dhabne illee qabatu qabatu hojjeta. Ibsaa ima buraayyuudhaan babbadamini? Eeyyee kanaaf rakkadne. Hayyee gara gaaffii kootiitti darbaa. Akkas jedha gaaffii tokkoffaan eebbifameera jetteetti. Gaafa eebbifamte gaa'onii akkamittiin eebbifamte? Gaa'onii gurraacha. Gaa'onii gurraacha. Akka aadaa keenyaatti immoo yeroo gammachuu miti kan uffata gurraachi uffatamu gaafa gaddaadha. Maaliiftu gaafa eebbaa namni uffata gurraacha uffatee eebbifama? Bakka bara jireenya amma baratee dabarse keessatti rakkinaa fi gidiraa baay'ee waan dabarsee fi gadda sanatti yaadachuuf jedheera waan uffatu wayii natti fakkaata. Gaddatti yaadachuudha guyyaa gammachuu isa wayyaa gurraacha uffata? Yaadannoof haa ta'u keessaa gammadaadha garuu yaadannoof haa ta'u jedhee uffata sana waan uffate wayii natti fakkaata. Hayyee galatoomii maqaan keenya? Biraanuudha. Biraanuu eenyu? Waaqumaa. Atis ofumaa isaan jetta malee mataan kee daakuu dhuwaadha. Anillee gidduu kana baadiyyaan ture. Baadiyyaa. Hayyee gaaffii si gaafadha qophaa'aadha? Qophaa'aadha. Akkas jedha dubartiin tokko mucaa tokko da'uuf ji'a 9 garaatti baatti lakkuu da'uufoo? Lakkuu jechuun mucaa lama? Mucaa lama da'uuf immoo hammam garaatti baatti? Ji'a 9 ji'a 18 natti fakkaata akka. Ji'a 18 lama baachuuf maatii keessa lakkuu qabu? Maatiin keenya lakkuu hin qaban. Maatti beektaree? Nama tokkotti yoo 9 ta'u lamaan gaafa baay'iftu immoo 18 ta'a akkasuma. Hayyee galata. Satorbee nama ofirraa irratti. Waggaa lama tuusaa wayyaa. Waggaa lama guutuusaa wayyaa. Hayyee shigaa ammas matti hin deebi'a. Akkas jedha gaaffii ittaanu immoo. Dhiira ta'uu keetti gaabbitee fa'aa beektaa jibbitee beektaa maafan dhiira ta'e jettee fa'aa. Bakki gaabbee hin beeku. Maaliif? Ittiin gaabbu sun. Haa ta'u. Maaf gaabba. Aartii fa'aa maafan dhiira ta'e yeroo itti fa'aan qabdu. Akkas jedhee beeku. Baay'een gammada yoo dhiira ta'uu kotti. Dhugaa? Atis baay'ee gammaddaa dhiira ta'uu keetti. Sirriitti hin gammada namni hundumtuu otoo dhiira ta'e natti tola. Eeshi akka jedhu pirezidaantii naannoo Oromiyaa isa jalqabaa eenyudha maqaan isaa? Hasan Alii waan akkasii. Hasan Alii hayyee Hasan Aliidha sirriidha. Jecha tokko jedheera jechichi inni raafatamu yeroo baay'ee namoonni naasa'u maal jedhame? Jechicha illee yaadachuu baadde Oromiyaan kana naannoo Finfinneen kana Oromiyaa haa taatu waan jedhe natti fakkaata.
Finfinneen kan Oromiyaati. Kanaafi Finfinneen handhuura Oromooti waan jedhe natti fakkaata. Akkas jedhe atoo waan inni jedhe yaadattu? Waanuma inni jedhe kana jedhe natti fakkaata na sin yaadadhu. Finfinneen kan uummata Oromoo ta'u kan keenya handhuura Oromoo ta'u dachee Oromoo ta'u ishiidha kan inni jedhe yaada. Hayyee gaaffii Dr. Abiy maaliif baay'ee suuraa ka'uu jaallata? Dr. Abiy suuraa ka'uu maaliif jaallata? Ani beeku akkuma koo ta'anis suuraa ka'uu jaalladha. Atoo maal jettee yaadda? Waan suusii wayii waan qabu suusii footoo qabu waan qabu wayii natti fakkaata kanaafdha. Sababii suusii qabuufidha kan inni suuraa ka'uu jaallatu. Ayyee maaliif yeroo baay'ee footoo waan muka biras deemee waan qaqqabuufi yeroo baay'ee waan inni footoo jaallatu wayii natti fakkaata. Akkasitti yaadda? Bara ijoollummaa isaa footoo waan hin kaaneefi isaaf bakka isaa buusuuf jedhee amma waan kaa'e wayii natti fakkaata. Bara ijoollummaa isaa suuraa hin kaane? Yeroo sin kaane kan lolarra waan tureef yeroo sin waan ka'e miti. Ishi Hacaaluu ni jaallatta? Sirriitti malee. Mee jaalala kee ibsiif? Hacaaluu immoo akkamitti ani ibsu akkamitti? Akkatti Hacaaluu jaallattu uummataaf ibsime. Uummataaf akkatti ani Hacaaluu jaalladhu sirba isaadha immoo jaalaluma isaa qabu. Jaalala isaaf qabdu. Jaalalan isaa qabu baay'een isa jaalladha. Baay'een isa jaalladhan. Ergi Hacaaluun baay'ee jaallatta ta'e sirba isaa keessaa immoo sirba baay'ee jaallattu irraa xinnoo nuu jedhe. Sirba Hacaaluu keessaa kan baay'ee jaalladhu. Yajoollee banneerroo gurra abbaa ganneerroo obsineerraa mabsaa obsi sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa jedha fa. Dhugaa sagaleen kee baay'ee bareeda. Maaf sirba keenya tokko hojjettu? Ani immoo nan hojjedha maal abbaa isaatii hojjechuuf baay'ee fedhiin qaba anillee rakkoon hin jiru nan hojjedha fuulduratti. Hawwii akkanallee itti fayyadami sagalee kana. Sagalee kana ittiin fayyadama. Namoonni baay'een akkas naan jedhu galatoomii atillee dabaltee janaan jetteef haamilee kana nama baay'een naa kennaa ture anis ittiin fayyadama jedhee yaadde. Ayyee galatoomii. Ayyee rakkoon. Atis mee jaalala Hacaaluudhaaf qabdu ibsiitii achuma immoo sirba isaa baay'ee jaallattu keessaa atis xinnoo nuun jedhime. Ayyee ani jaalalan isaaf qabu akkas jedhee siif ibsuuf natti ulfaata baay'ee waan hin jaalladhu faana qofallee miti. Ilmaan Oromoo reefu dhalata illee sammuu isaanii keessa waan jiruufi jaalala Hacaaluuf qabnu baay'ee guddaadha sin jedha. Sirba isaa irraa xiqqoosee. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati. Ankee immoo kan isaa waan caalu natti fakkaata sagalee. Yeroo baay'ee istuudiyoo barbaachisu ifaa jira hin rakkisu. Ayyee baay'ee galatooma. Baay'ee si jaalladha. Baay'ee si jaalladha guddaa galatooma. Aartii kana guddisuuf immoo duubatuun jedhiin gara fuulduraatti deemtanii akka aartii keenya gara fuulduraatti harkaanfachiistanii kabajaaf jaalalaan sin gaafanna. Ayyee achumaan immoo Bulloo Entertainmentii like share subscribe gochuun dagatina. Ngoonaa rakkoon hin jiru nullee sin jajjabeessina sin hordoomnaani waan jiruun sin cinaa dhaabbannaa achumaan aananillee waan akka walaloo kana baay'een danda'a walaloo barreessuu irratti. Mee amma walaloo xinnoo nuu minuu jedhi kaa achumaan dandeetti kee ilaalla. Okay isiniif hin jedha rakkoon hin jiru. Walaloo otoo itti qophaa'uu baadhusi carraa baraa dadhabni ba'aa kaayyoo jireenya jiruu nala jiraa gubannee wayyoo dhaabbannee bakka tafnee muka elektirikaa taanii cimne sirri badhamni abjuu yaadan waadamni deemnee biran qaqqabni karaarraa gitintirraa miilli nutti qal'ate akka ilmoo simbiraa irra keessa laalamnee fakkaannus qixa namaa hiree dhuunfaa simannee jiraanne hanga hammaa yaandoon mataa nu koree nutti roobe akka cabbii ilaalleen nama dhabne nu furimee yaa rabbi dachee darabaa kanaaf jiraatti wal jibbina gammachuu walii boonye gadda walii sirbina kan darbee silaa darbee kottamee nagaa buufna qaawwaa jibbaa dichinee humna jaalalaa kuufna. Harka rukutii fi dhugaa baay'ee cimaadha. Achumaan immoo uummati keenya dandeettii isaanii akka isaan sii baraniif achumaan dhaamsa sii dabarsina. YouTube chaanaalii keenya immoo like share subscribe gochuun dagatina. Yagannu ni goona walaloo jaalalallee baay'een danda'a sirriitti kana fa'aa kana beeksiftan akka wal quunnamnu sin faanallee akkan hojjedhuuf
fedhiin qaba ni goona share subscribe ni goona na galatoo Ayyee galatooma baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna. Tole nullee baay'ee sin jaallanna. Uummanni keenya akka subscribe isinii godhuu fi share like isinii goona guddaa galatooma itti fufaa. Ayyee galatooma. Akkam hojiin akkam? Bareedaadha. Ayyee gaaffii si gaafadhaa qophooftudha. Ishee akkas jedha gaaffii tokkoffaan dubartiin tokko mucaa tokko da'uudhaaf ji'a 9 garaatti baatti. Lakkuu da'uufoo? Lakkuu da'uufillee tokko da'uufillee ji'uma 9 likkuma isaa baatti garuu kanaa gadi sirrachuu danda'a. Lama baattee akkamitti isaa gadi ta'a? Mucaa lamadha. Mucaa lama yoo ta'us 10ttis 9ttis kan da'uu dandeessu jirti. Tokko baattes garuu 10ttis kan da'uu dandeessu jirti mitiire. Amma fakkeenyaaf kan 7tti illee da'uun jira. Baay'een argee jira. Lakkuu da'anii ji'a 7tti? Lakkuudhumallee ji'a 7tti kan da'an baay'een argee jira. Ayyee kanaafuu ji'i isaan dabaluu jechuudha lama baataniif. Lama baataniif dabaluu danda'a. 10 illee da'uu danda'a. Namni ji'a 10 guutuutti da'ullee baay'ee jira lakkuu baate jechuudha. Garuu sanaa gadittis likki isaattis da'uu danda'a sanaa gadittis namni da'uu danda'a. Kanaafuu lama da'aniif ji'i isaa dabaluu hin qabu jechuudha. Eshi gaaffiin itti aanu immoo akka jedha shamarra ta'uu keetti yeroo itti fa'aa jibbitee maafi shamarra ta'e fa'aa itti shamarra ta'uu kee of jibbitee beektaa? Shamarra ta'uu koo of jibbee hin beeku. Of jibbuu koo bakka baay'eetti tun taane bakka tokkotti of jibbuu dandeessa bakka guyyaa baay'ee. Maalidha bakka itti of jibbitu yeroo shamarra ta'uu keetti? Shamarra ta'uu koo bakka itti of jibbu bakka gizee tokko ani garuu ammaa fi gaafitti na gaafatti kana keessa illee deebuutu hin taane daa'umsatti itti argee hin beeku beektaa. Kanaafuyyuu bakka laguun illee gizee tokkoof natti dhufu gizee inni na dhukkube maaliifan shamarra ta'e jechuun nan danda'a. Gaafa laguun sitti dhufu shamarra ta'uu keetti hin gaabbitaa jechuudha. Gizee tokkoof jechuudha. Gizee tokko gaabbitaa jechuudha. Gizee sana bichaadha. Gizee inni baay'ee na dhukkube yoo inni baay'ee na dhukkube namni baay'een illee kan maaliifan shamarra ta'e jedhullee hin jiraachuu danda'a. Gaaffii itti aanu immoo akka jedha pirezidaantiin Ameerikaa ammaa eenyudha? Amma isa beekuu hin dandeenye. Inni isa dura ture yoo? Isa durallee isa ammaallee beekuu hin dandeenye. Pirezidaantii Ameerikaa tokkoyyuu hin beektu? Tokkoyyuu dhageessee hin beektu? Hin beeku. Kan Itoophiyaa? Kan Itoophiyaa ammaa Abiyyiidha. Abiyyi dura kan ture yoo? Abiyyi dura kan ture Hayilamaariyaam. Isa dura? Isa dura Mallas. Kan Ameerikaa walaaltee kan Itoophiyaa? Eshi pirezidaantiin Oromiyaa inni yeroo jalqabaa eenyudha? Oromiyaa kan Oromiyaa pirezidaantii Oromiyaa isa jalqaba. Oromiyaan Oromiyaa jalqaba አሁን እንትና መለስ Oromiyaan jedhe Itoophiyaa mini Itoophiyaa fi Oromiyaan ekkoo adda addadha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Oromiyaa irratti illee kophaatti ba'uu danda'a? Kanas hin beektu. Mootummaan naannoo pirezidaantiin Itoophiyaa kophaatti isa jalatti immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jira. Kanan beektooti? Kanan beeku. Hin beektu? Hin beeku. Eeshi amma immoo kan ammaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ammaa eenyudha? Naannoo Oromiyaa ammaa Shimallis jedhama. Akka beekta kunoo maarree kan jalqabaan beektu? Kan jalqabaan beeku. Hin beektu? Kantiibaan magaalaa Finfinnee immoo eenyudha? Maqaa jaraa irraanfadhe malee malee beektu shamarran moo dhiira dhammoo kantiibaan magaalaa Finfinnee amma? Dhiiraadha meere? Dubartiidha. Adaanech Abeebee jedhamti hin beektu? Irraanfatte? Siidha beeka. Irraanfatte malee beektu? Beeka. Beeka nan irraanfadhe malee. Eeshaa Hacaaluu ni jaallatta? Nan jaalladha. Mee jaalala kee ibsi Hacaaluudha hammam jaallattame? Akkam jedhee ibsa? Akka barbaadde jedhiiti jaalala isaaf qabdu. Ani jechuun isa nan jaalladha. Jaalala qaban immoo eenyufiyyuu maaliin akka ibsanuu maaliin beektan waan ta'eef iyyuu waan jedhu hundayyuu isa hojjaasaas maalii inni du'eedha hin jibbuun ammayyuun man jaalladha. Jaallatta. Ayyee Hacaaluu nan jaalladha jetteeti. Hacaaluu ergiin jaallatte sirba isaas hin jaallatte. Mee sirba isaa keessaa tokko nu jedhe mee sagaleedha.
Ani sirba isaa keessaa tokko fagan jaalladhu jechuudha. Sirba inni sirbu keessaa Asaan gamaa lafan baatu talbaa facaafanna taatu tokko du'ee tokko nyaatu wal galgalaafanna taatu deemulee yaa garbaciisaa biyyoo fi maaltu gadhiisaa. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Baay'een jaalladha kana sirba isaa keessaa kana baay'een jaalladha. Ayyee galatoomii. Maaliif fuulli kee daakuu duwwaadha? Maal keessa oolte? Ankoosee galatoomii hedduu si jaallannaa hedduu si kabajna. Sooshaal miidiyaa fayyadamta? Amma fakkeenyaaf jechuudha. Hacaaluu waan hin jaalladhuu fi Oromoo akka kootii Oromummaa isaatii fi waan inni biyyaaf ta'ee fi waan hin jaalladhuuf malee ani musliima waan hin ta'eef iyyuu sirba sirbuun Soomiin akkamii? Soomtuu ati mastikaa nyaatta'u? Soomiin amma hin eegalle ganaa eegala. Hin eegalle. Akkami immoo qophiin soomii? Immoo bareeda jirra. Irruma jirra. Qophaa'aadha. Ayyee galatoomii hedduu si jaallannaa hedduu si kabajnaa. Anillee hedduun sin jaalladha hedduun sin kabaja. Galatooma baay'ee. Ayyee egaa hordoftoota Bulloo Entertainmentii qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Bulloo Entertainmentii chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa nu wajjin tura. Ayyee hordoftoota Bulloo Entertainment ammas qophiin keenya akkuma itti fufedha kan inni jiru. YouTube chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa amma xumuraatti nu hordofaa. Ayyee abbaa akkamisin? Akkam jirta? Nagaa keessanii? Eenyu maqaan keessan? Taarikuu Dasaa. Taarikuu Dasaa. Taarikuu Dasaa. Magaalaa Finfinnee jiraattu? Eeyyee. Naannoo kam? Naannoo Askoo Mannaariyaa. Askoo? Mannaariyaa. Naannoo nu nama jiru jiraattu jechuudha? Eeyyee. Ayyee gaaffinis hin gaafadha qophaa'uudha? Eeyyee. Magaalaan guddittii Oromiyaa eenyu jedhamti? Finfinnee jedhamti. Finfinnee. Magaalaan xiqqittii Oromiyaa? Adamaa natti fakkaata. Adamaa ta'een beeku garuu xinnoo ishee natti fakkaata. Adamaa isinitti fakkaata? Yaa malee akkas miti? Hin beeku garuu nu banne turutti nu banne. Eeshi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa inni jalqabaa eenyu ture? Inni jalqabaa Girmaa Maannoo Abbaa Duulaa Gammadaa tureera. Lammaa Magarsaa itti fufuudhaan Obbo Shimallis Abdiisaa natti fakkaata. Malee isaa yeroo jalqabaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa yaadattani? Eenyu Atoomsaatti Maannosu. Alamaayyoodha? Alamaayyoo Atoomsa. Lakkisa miti. Eeshi haa ta'u bakka gaaffii gosa biraattiin ce'aa dubartiin tokko mucaa tokko da'uudhaaf ji'a 9 garaatti baatti. Miti? Eeyyee akkasuma. Akkasumni haadholiin keessan? Eeyyee. Lakkuu da'uu fa'aa yookiin mucaa lama da'uuf immoo ji'a meeqa garaatti baatti? Isa kana waaqa beeka malee hin beeku. Maaliif haadha manaa qabdu bini? Yoo qabaate yoo ati manaan koo ji'a 9 hin deesse. Ijoollee lakkuu hin qabdanii? Hin qabu. Dhageessanii moo hin beektanii amma isaan itti da'an warri lakkuu da'an? Naannoo keenyatti wanta akkasii hin dhalanne. Akka yaaddanittoo ji'a meeqa ulfaanii da'u? Tarii yoo baay'ate 9 ta'uu danda'a ka. Maaliif isa immoo nama mucaa tokkodha? 10 ta'uu ni danda'a. 10? Eeyyee. Gootota durii keessaa eenyu fa'aa beektu? Gootota durii keessaa moo? Abdiisaa Agaa, Oliiqaa Dingil, Abishee Garbaa, Kabbee Buzuu, akkasuma akkas jiru baay'ee. Akkam isin bara dargaggummaa keessanii qabsaa'an turre? Egaa dargitti xinnoo see qabsaa'eera. Qabsooftaniittu? Akkam ture qabsoon? Qabsoo yeroo sana egaa akkuma beekamu dargiidhuma kana yookaan irratti jibbuu danda'ame ijoollee fi xadaniitu. Baay'ee leenjiin hin jiru yeroo sana jechuudha. Inni attaa biyya haadhaatu waan ta'eef inuma ta'uu aggaata. Xinnoo ammoo yeroo kanayyuu biyya ofirra immoo wanti jaallatan hin jiru waan ta'eef yeroo ammaa mootummaa biyyi kana namni hin xineedhaan xinnoo see nan daggafa maaliif biyya ofirra wanti caalu hin jiru waan ta'eef utuu akka Mangistuu Hayilamaariyaam ta'ee baay'ee gaariidha jechaan ture. Namoota jechuudha onni nama dammaqsuudhaaf jechuudha. Akkas ture jechuudha. Yeroo dirqama mootummaan keenya yeroo juntaaju walolaa ture deemaa jedhanii deemuuf kaatanii turtanii? Dhugaa gooftaa. Tika kaasaan ture.
Ofii kooti jechuudha. Ofii kooti ani humna kootu na hin danda'u maaliif operaasyoonii ta'een ture waan ta'eef fiigee kufee ka'ee loluu waan hin dandeenyeef gubachaan ture. Yaadaan immoo nama deggafaa ture jechuudha. Yaadaan deggeraa turte malee qaamaan hin deemne. Qaamaan hin deemne. Humna koo malee naqa. Humna koo nan geessine siin jaa. Pirezidaantiin Ameerikaa ammaa eenyudha? Amma moo Joo Baayiden. Joo Baayiden. Inni isa dura ture yoo? Koy. Maal sun? Koy. Sinjalaa bade? Maarree isa gargaarsa illee nutti kute kan maqaa sana argaafate. Gargaarsa duraa kute. Qonna yaadadhees. Si yaadachiisu? Yaadachiis sirrii. Doonaald Tiraampidha? Yes. Doonaald Tiraamp. Tole, Doonaald Tiraamp yeroo inni Itoophiyaa dhufee galma barkumeetti wal geessisaa ture deemtaniittu? Nanni. Itoophiyaa dhufuu isaa dhageessaniittu? Ani waan gurraa qabu kana. Nageenya. Nageenyi? Itoophiyaa dhufuu Maaliif reediyoo hin qabu waan ta'eef nu banna jechuudha. Itoophiyaa dhufuu isaa nageenya wal geessisaa ture galma barkumeetti dhufee? Gurmaa hin qabuun. Hin qabu. Hacaaluun jaallattu? Jaallachummaan. Maaliif hin jaalladhu? Kallacha Oromooti. Maaliif hin jaalladhu? Baay'een jaalla malee. Gaafa inni du'e sana ammaraachaan ture. Dhugaa waaqaa jechuudha. Uummati meeqa yeroo seenna biratti baqattu naannoo kootti baqatanii dhokatu annan ba'a. Maaliif du'a isaa du'a gar malee jechuudha. Ganaatu wal'aansootti jiru. Du'e deebi'ee immoo information jiru immoo dhimmuma siyaasaatiin du'e yeroo namni haasa'u baay'ee naaraa ture. Ani maaliif iyyaa ijoollee kootitti biyyaa fedheetu immoo kan inni ta'e ofiisaatti of guddisuudhaan miti baay'een gaddaa ture. Nabsee isaa maaru waan hin gorsu. Waaqayyo nabsee isaa maaru sirba isaa dhaggeeffattu? Waan dhaggeeffachuun dhugaa Kiristoos irra kaa'ee tan dhaggeeffadha. Ni moorii qaba. Ni moorii qabdu? Ayyee an dhaggeeffadha. Mee sirba isaa keessaa baay'ee isa kam jaallattu? Sirba isaa kana baay'ee qabachuu hin danda'u. Maali baay'ee dhaggeeffadha miimoorii koorraa qabaattanitti. Mee isa kamtu isinitti tola sirbi isaa gaafa dhaggeeffattan? Jedhaa rakkoon qabu. Maali abben harkaa abbaddi yoo harkaa abbaddi. Jedhaa maal akkamitti harkaa abba dargiisa baay'ee jaallattu ta'e nama jaallatan waan. Haadha suuraa sanni jedha. Haadha wabii. Akka buna suusii buna namatti taatisan. Mee xiqqoo seenuu jedha. Amantiinis nan jechisiisuun sirba. Maal hin dhaggeeffattooti? Nan dhaggeeffadhu biratti waliin sirbu. Hin dhaggeeffattu maa yoo xinnoo irraa nuyi maal ta'a? Sirba siyaasaa hunduma isaanin jaalladha. Biroo amantiin keenya immoo sirban jaallatu. Sirbitan inni xiqqoo sirbu. Mee uummata Oromootiif moo maal dhaamtuuf? Uummata Oromootiin akkuma gootota kan biraa biyya haadha isaaniitti fedhanii du'an qooqa isaaniitiif aadaa isaaniitiif lolanii taaggalanii du'anii ani yoo amma dandeettii kootitti waldhaansoo galuudhaaf qabsaa'uun barbaada waan ta'eef haree akkuma Hacaaluu fa'aa akkuma gootota darbanii qabsaa'anii biyya isaaniitiif akka isaan tafaallaman du'aadhaan dhaama. Ayyee galatoomaa hedduu sin jaallannaa hedduu sin kabajnaa galatoomaa. Ulfaadhatis galatooma. Ayyee hordoftoota Bulloo Entertainmentii qophiin keenya ammas akkuma itti fufatti jira. YouTube chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa nu waliin tura. Ayyee egaa hordoftoota Bulloo Entertainmentii ammas qophiin keenya akkuma itti fufedha kan inni jiru ammas ulfaana tura. Ayyee maqaan keenyu? Maqaan koo Misgaanaa Haayiluu Feesaan jedhama. Ayyee sarraa dhufte? Aanaa eebantuu gandaan inni soorraan dhufe. Ayyee gaaffiinsi gaafadhaa qophaa'aadha? Eeyyee qophaa'aadha. Eebbifamteetta? Eeyyee eebbifameen jira. Eeshi akkas jedha gaaffiin koo ni jalqaba. Akka aadaa biyya keenyaatti gaafa gaddaa uffata maalidha kan uffatamu? Gaafa gaddaa kan uffatamu wayyaa gurraacha bifti isaa gurraacha ta'e muluu uffatta jechuudha. Wayyaa gurraachatu uffatama. Faallaa kana ammoo gaafa anis eebbifameera atis eebbifamteetta gaafa eebba keenya gaa'onii gurraachadha kan nuun uffanne eebbifamne. Maaliif guyyaa gammachuutiin wayyaa gurraacha uffatama? Guyyaa gammachuu kan inni wayyaan gaddaa uffatamu yeroo duraa sana namoonni hedduun guyyaa eebbaa sanaan duratti jechuudha. Guyyaa sana kan inni itti rifileekti ta'u guyyaan gadda sana akka inni ittiin darbetti yaada. I think akkasitti yaadani guyyaan gadda sana akka kanaan darbeera kan jedhamudha jechuudha. Guyyaa gammachuutti ce'aa waan jirruuf kanaaf wayyaan gurraachi barbaachisa jechuudha.
Haa guyyaa gaddaatti yaadachuufidha. Akkasitti yaada gaanii waan dhibba beekuudhaa baadhayyuu guyyaa sana akkasitti inni waan beeknuuf yookiin immoo yeroo warri duraas akkasitti eebbifamanii waan ta'eef akkasis ta'uu danda'a jedhee yaada. Ayyee gara keetti hin dhufaa akkamati? Nagaa jirtu? Akkam? Maqaan keenya? Maqaan koo Daawit Qalbeessaan jedhama. Ayyee gaaffii si gaafadha. Ammati al tokko gaafa aartu fa'a maaliifan dhiira ta'e? Dhiira ta'uu keetti fa'a aartii gaabbitee fa'a beektaa? Eeyyee gaabbee beeka. Gaabbitee beektaa? Maaliif? Sababiin waan hojii tokko irratti gaafan shamarran ilaalu iddoo kamitti kan fudhatamu bifaan akkaataa namatti dhiyeenyaan shamarran baay'ee aardiidha jettu. Innaan dhiirti garuu dandeettii dubbachuu yookaan immoo dandeettii namatti dhiyaachuu waan hin qabneef yookaan immoo bifaan ta'uu danda'a yookaan immoo dandeettii garaagaraan bifaan ta'uu danda'a yaadaan ta'uu danda'a akkaataan itti namatti dhiyeenya gosa garaagaraa waan jiruufi kanaafuu dhiira ta'uu keetti yeroo gaabbitu yeroo jibbitu qabdaa jechuudha. Eeyyee qaba. Atoo qabdee? Ani dhiira ta'uu kootti satisfaakshinii guddaa yookiin gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kuni naachuraaliidha. Naachuraalii guddaadha. Maaliif kennaa waaqaati waan ta'eef ani dhiira ta'uu kootti guddaan gammada. Garuu haalli hojii tokko yoo jiraate yoo jiraachuu baate yoo kondiishinii irratti hundaa'ee jiraachuu baata dhiira ta'uu kootti ani baay'een gammadadha ni yaada malee dhiira ta'uu kootti hin gaddu akka kootti. Pirezidaantiin mootummaa Oromiyaa inni jalqaba eenyu ture? Inni jalqaba. Lammaa Magarsaa ture. Lammaa Magarsaa ture. Jalqaba. Tole, Abiy Ahmed maaliif suuraa qabu jaallatatte yaadda? Abiy Ahmed hin beekne. Hin beekne kana. Maaliif akka inni suura qabu hin beekne. Suuraan monkaa baay'ee. Suuraa isaa baay'ee arga garuu maaliif akka inni qabu yaada isaa beekuu hin dandeenye. Saba gootummaa qabuuf. Kanaaf suuraa qabu jaallata? Maanati mataan kee daakuu duwwaadhaaf ofumaa si duukaa deemaa sittiin immoo fuulli keefaa. Maal keessa oolte? Lakki muka jalaan itti harca'e yoo ta'e malee ani waan tokko. Walitti hin himtaan ofumaa wajjin deemtu jechuudha daakuu duwwaadhaan mataan kee. Namni gaa namatti himuu nama hunda miti. Namni inni tokko utumate rakkoo qabaattu rakkoo keessatti himuu dhiisuu danda'a. Inni tokko immoo rakkina keessanaaf soluushinii barbaaduudhaaf sitti himuu danda'a. Namni wal qixamini. Hacaaluun jaallatta? Hacaaluu baay'een jaalladhaan. Baay'ee jaallatta. Hacaaluu baay'ee jaallatta argite sirba isaa keessaa immoo sirba kamiin baay'ee jaallatta? Sirba isaa hundayyuu nan jaalladha garuu sii jechuu hin danda'u. Dirqama hin jetta. Hin jaallatte sababii ta'eef sirba Hacaaluu jaallattu keessaa tokko. Gootummaa isaa hin jaalladha sirba isaas nan jaalladha garuu gootummaa isaa hin jaalladha. Sirba isaa jaalladha. keessaa tokko nuti jetta. Sirba isaa keessaa. Achuma sagaleen kee jaallatamee itti waamamuu dandeessa waan ta'eef yaali. Inni kun egaa xiqqoo amantii koorratti. Atoo? Baay'een jaalladhaas. Hacaaluu baay'ee jaallatta. Sirba isaa keessaa maal jaallatta? Galaanni gibee guute kan jedhu baay'een jaalladha. Galaanni gibee guutu dattuu bidiruun nama ceesisaa garaan jaallatee rafu halkaniif guyyaa nama deemsisaa. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Ni bareeda garuu. Ayyee galatoomaa hedduu sin jaallanna hedduu sin qabe. Hojii dhabdummaan akkamii? Karaa baay'ee nutti cimee jira. Baay'ee nutti ulfaateera jennaan. Kun haala kanaan dhaamsa dabarfadhu mee waa'ee hojii dhabdummaa irratti? Haala hojii dhabdummaa kana irratti barachuu kootti illee amma itti gaabbutti baay'een jira jechuudha. Dhugaa rabbii haala kana keessa deemnee haalli jireenya Itoophiyaa baay'ee ulfaachaa waan jiruuf haalli jireenya kun baay'ee ulfaachaa waan jiruuf ilaallee manni kanallee akka amma nutti ulfaachuutti jira. Deemsi keenyallee akkasitti fufnaan baay'ee dhalachuu keenyatti baay'ee gaabbaa'eera. Atoo dhaamsa dabarsuu qabda? Dhaamsa dabarsuun qaba. Hojii dhabdummaanii fi baay'inni uummata Itoophiyaa yeroo ammaatti wal qixxeedha yoon jedhee kan nam sobsiifne ta'uu danda'a jedhee yaada. Yeroo kanatti mootummaan dhimma kana irratti hojjechaa hin jiru yoon jedhee. Maaliif gurmooftanii hojjettanii harka mootummaa maaliif hedduu? Egaa maaliif gurmooftanii hojjettanii kan jettan guddaan sin galateeffadha. As keessatti yeroo ammaa waraqaa eenyummaa fa'aa gaafatu. Gurmaa'u yoo ta'e koobilee adda addaa hojjechuufillee wantoota adda addaa irratti nama wajjin diskees gochuudhaaf waraqaa as keessaa malee baatee galtee waardiyyaa tokkoyyuu hojjechuu hin dandeessu waraqaa eenyummaa malee. Kun ilaalcha adda addaa qaba jechuudha.
amma waraqaa eenyummaatiin iyyuu gara yaada garaagaraa eessarraa dhuftee godina kamii dhuftee aanaa kamii dhuftee amma jedhanii si qoratanitti gahaa waan jiruuf isa kanarratti illeetu soluushinii guddaan nu barbaadame nan yaada jechuudha. Ayyee galatoometis. Isinillee guddaa galatoomaa deemtanii naannoo akkasitti information akkasii hawaasa keenya biraan gahuudhaaf search gochuu keessaniif guddaa sin galateeffadhan jedha. Ayyee isin guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Hayyee egaa hordoftoota Bulloo Entertainmentii qophii keenyatti bashannanaa bu'aaraa irraas barachaa akka turtan abdii guddaa qabna. Egaa torban immoo qophii biraadhaan walitti deebinaa. Ansabilee Alamuun ture, ogeessi kaameraa keenya Amaanol Waaqtaraa ture. Nama torbanii nu haa godhuun nagaan.